Sakandi dibbo waliifin haleellaa humnoonni fiinxaaleeyyiin naannoo Amaaraa Walloo irratti balaniin balaan guddaan gahaa jiraachuun isaa dhaga'ameeti jira. Weerara humnoonni fiinxaaleeyyii faannoo Fiinjaan Oromoota Walloo irratti banan kanaanis ammoo gaagaamni guddaan achitti gahee jiraachuun isaa ifoomeeti jira. Gaagaama kanaanis ammoo lubbuun namootaatii fi qabeenyi guddaan naannichatti barbadaa'ee jiraachuun isaa ifoomeeti jira. Jiraattonni Walloo irraa yaada miidiyaadhaaf kennaniin ammoo manni dirmannaa hatattamaa akka isaaniif taasisu gaafataniiti jiru. Humni waloo nagaa fi tasgabbii biyyaa shakkamtoota Finfinnee fi naannoo Finfinneetti hojii shororkeessummaa irratti bobba'uu ka'an to'achuu isaa ifoomseeti jira. Akka humni waloodhaa kun jeetti yoo taate ammoo shakkamtoonni kunniin naannoo Amaaraa keessatti karoorri jeequmsaa isaan qabatanii deemaa turan isaaniif galma ga'uu dinnaan jeequmsa barbaadan gara Finfinnee fi naannoo isiidhaatti fiduudhaaf socho'aa turan jeetu jira. Saayintistoonni seelota vaayirasii HIV/AIDStiin faalaman muranii baasuudhaan akka fayyisuu danda'an ibsaniiti jiru. Saayintistoonni ammoo dhukkuba HIV/AIDS kana kan fayyisuu ni dandeenya jedhan mala tekinooloojii qaccee sanyii sororsuudhaan fooyyeessu kan CRISPR jedhamu fayyadamuudhaan akka ta'e ibsa miidiyaaleef kennaniin ifoomsaniiti jiru. Ministeerri ittisa Ameerikaadhaa waraana Yuukireenii fi Raashiyaa jidduutti deemaa jiru ilaalchisuudhaan ibsa miidiyaaleef kennan yoomiyyuu taanaan Ameerikaadhaa fi waayillan isiidhaa biyyi Yuukireen akka kuftuuf tolan jettu jedhaniiti jiru. An oduu isaa fi yeroo gaarii qabaata.